guyyaa irraa kanaan bahee bakka jiru kanas dudhaabee kanattis rabbii walitti fide kana rabbiin keenya galateeffannaa alhamdulillah rabbil alamin wanti keessa dabarree baay'eedha laakinnahu rabbii waan fedhe jijjiiru kanaafuu alhamdulillah manni keenya zamana dheeraa waan inni keessa ture inni biyya keessa jirus inni biyya biraa jirus hundi isaanuma beeka qabsoon uummata keenyaa sadarkaa adda addaa irra darbee yeroo ammaa kanarra gaheera sadarkaa darban kana keessatti immoo namoonni gurguddaan kan seenaan isaan hin daganne biyya baay'ee naannoo Oromiyaa hundarraa qabsoo hadhaawaa yeroo adda addaatti taasisanii dhalootarraa dhalootatti dabarsanii naan har'a nuti akka carraa nu bira gahee yeroo ammaa kana keessatti qabsoon keenya gara uummanni keenya itti of hubatee wal hubatee waan ta'es beekee waan irraa dhufes beekee garatti deemus beekee yeroo namatti deemu yeroo itti dhabe keessatti immoo yeroo dhiyoo kana keessatti alhamdulillah namoota kallattiitti godhanii mataa walitti fidanii kara tokko akkasiin deemte qabsoo uummata Oromoo kan godhan keessaa obboleessi keenya Obbolee Jawaar Muhammad isa tokko har'as inni dubbanna waan isaa duris seenaan isa dubbata diinni isa dubbata kan jaallatu qofa osoo hin ta'in diinni isa irraanfatu eenyu jechaadha amma immoo bakka geenye kana gahuudhaaf rabbiinis galatoonfataa of dura hoo garamitti deemnaa akkamitti deemna maaliin deemnaa haala kamiin deemna waan jedhu immoo sadarkaadhaan uummata keenya kan biyya keessa jirus mari'achiisuun yaada wajjiniin gaggeessuunis waan jirudha kanuma laalchisuudhaan gara kanatti karoora lammaffaa yeroo dhufnu tokko hajii gochuudha alhamdulillah sallumatee jira inni itti aanu uummata keenya naannoo kana jiru wal arginee wal dubbifnee من لم يشكر الناس لا يشكر الله لمن وانقلتهم فنرب اللي انقلتهم فتو من نانو كنا كبسوغنا كيستي وان باقي شور باقي تبتي جرا كان فيو الربويا كانت يرو كانت تيست ارقمون كينيس فقنتان كون هذا كميتين ديما كميتين ديم لوان جدو كان اول كبتي وان تايفي كان غير كان هاسو سوغر سنة ديمين درو بوليس كين جوار أنا أعرفه أرسي كوفان تسجيل سينسي وانجرو غير كان أرسي لا غير كان اللوبا وراتك يغير لما نكتو مروان تيلا نوكاني وانجر ديكو إسا تنسين دورسا إيجاسي يادي كورين كنا كنديسن حالة كميتي والتجين كن كايون إسا مالك تديكر سنتين إن شاء الله السلام عليكم. السلام. Aku cuma bawa butuh darah yang habis tu. Jalan jahit ni aku sedang nak jalan ramai beja. Nabi, wasi regam buat ini budak ni nagam. Budak berarti budak baga naga awal baga sih. Buat apa ni sekarang dah berkan Skype kita ada awal tu. Lagi sebenarnya orang ganit tidak bisa bergare, jadi kalau orang orang ganit jerah, orang kan anu ke. Koni muras dalam pungga ero itu cara ini, ero itu sebagai orang tidak malah. Karena mu kawan itu kalau cakap tu, ada cuma yang dikes tu, teron Don ayun nanti kami hawas aku yang mana godeng dulu godeng arsa kapalnya kita segini ondaru menjadi desa kau suntain
uummanni keenya diaasporaa yookiin uummanni keenya bifa adda addaatiin dhiibamee biyya alaa keessa jiraatu qabsoo kana tajaajiluu irratti qabsoo kana gargaaruu irratti galaa qabsoo kana barbaadu dhiyeessuu irratti shoora takka mul'atee hin beekne keenya osoo hin ta'in diaasporaa ormaallee hin kennin kennaa ture gama keenya buqqa'e dadhaabuu irratti warra madaa'e wal'aanuu irratti warra irraa ajjeefame akka wareegame isa barsiisuu irratti hojii guddaatu jira. Akkasumas nan dadhaabuu fi waggaa waggaatti hambisuudhaan asiin ga'u irratti shoorri uummata keenya biyya alaa irratti waan guddaa biyyoota hundarraa kan inni galataatti iddoo fudhadhe warra baay'ee galeessaa takkaa'uu biyya arbaa jirtanii maallaqni haa gargaarsi singlee ergitan kan warra kaanii caala jechuudha osoo hin ta'in haalli itti keessatti ergaa turtan haa baay'ee ulfaata waan ture. Maaliif akka har'aatti hoteela gurguddaa keessatti wayyamamee warri gaashumatti illee bakka jiranitti waan ga'uun gaafan danda'ame sanitti dukkana keessatti yeroo osoo qabamtanii biyyatti argamuu dandeessanitti rakkoo guddaa keessa galuu dandeessanitti dukkana keessatti mana xiqqaa keessatti wal ga'uudhaan gargaarsi isin nutilsaa turtan laafaan turre maallaqa isaatii miti. Daa'imman durarraan kanatti dhibba gargaarsa oromootiin socho'u. Namni nu kennu dhabameetii miti. Mootummoonni nu kennu barbaadan dhabameetii miti. Bilisa taanee bilisummaadhaan bilisummaa uummata keenyaa barbaaduu waan turre osoo gamanatti hin jijjiiramin osoo gamanatti hin jaallatin deemuu barbaadna ture. Kanaaf isaan keessatti uummanni keenya gargaaruu keessattuu immoo haalli isin keessatti rakkisaa ture isaan keessatti gargaaraa turtan sun ijoollee walii bira jirtu hunda hamilee ba'aa guddatu yoo namni keenya akka ta'e beekan rakkoo kana waan kana beekanii kan keessatti yaman keessatti osoo boombiin itti bu'u namni keenya biyya kana keessatti haalli rakkoo hamilee guddaa beekamni ture jechuudha. Yeroo rakkoo adda addaatiin ni beekanii yeroo Oromoon keessaa dukkee irraa kaasaa turte sanitti ijaarraa kana kuufisuudha. Oromoon carraaqaa ture sanitti utubnee tursuu kan dandeenye maallaqaan osoo ta'in hamilee isin dhufeessaniini. Kanaafin uummata keenya rabbiin fi uummata keenya galateeffachuu keessattuu uummata keenya keessaa kan biyya alaa keessaa koo isin galateeffachuu wanti barbaanneef maallaqaan osoo hin ta'in wanni isin hojjettan hamilee guddaa hamilee gaasa keenya guute waan tureefi kanaafi hedduu galatoomaa rabbi jedhaa keessan akka horma isin jedha. Egaa walii galatti guyyaa walullee bal'oo hin bal'inaa waliin haasofna. Akkuma gartanii lallaafannee jirra. Haa taatu guyyaa boruu dhimmoota walii jalaa dhimma waan ganna waan ta'e waan ganna gaarii jira. Haala Oromiyaa yeroo ammaa keessa jirtu gara fuulduraa garatti deemaa jirra. Isinirraa hoo maaltu eegama nurraa maaltu eegama karoora maal qabna kan jedhu akkasumas isin warri as jirtanii safaraan dhagaa waliin barsiiftuu hariiroo maaltu jira yeroo wal barbaanne dhugaas deemee hoggansa keenya barbaanne hariiroo maaltu jira yeroo jirtu hariiroo xoollatiidha akka turte beekama sanirraa gara maddabariitti ce'uun tullaaftu miti. Kanaaf akkamitti kaalkuleetara kamiin walitti dammarraa kanaas bal'inaa walii bareechuu qabna jechuudha. Kanaaf guyyaa boruu yeroo bal'aa fudhannee guutuu kan bareedu ta'a. Har'aaf warri halaqaas jiru waan jaallageeffanne akkasumas toleeffannee hirriba dachaanee boru gaasa sirrii gurguruu madiina deemuu qabna. Xiqqoo ceefnee madiina deemnee boru dachaanee wal agarraa jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waan dursee intala siyaasaa yaadtee hawwannee Jawaar Mohammed akkasumas itti gaafatamaa jeneraala koonsileetii Yuunivarsiitii Waldorsolidhaan ustaazota keenya keessummoota fi koree OMN akkasumas koree qindeessituu sagantaan dhuftan yeroo jedhu duniyaa irratti umurii dheerina akhiraa irratti immoo jannata firdawsiin isiniif hawwa. Guyyaan har'aa hawaasa Oromoo Jiddaa irratti guyyaa seena qabeessa kan hin dagatamnedha.
maal jettan manni hawaasa jiddaa Oromoonni as keessa jiru iddoo cidhaatti, iddoo sagadaatti, iddoo walgahii adda addaatti yeroo wal argan Rabbi umrii obbo Jawaar nuuf haa dheeressu, Rabbi ijaan nu haa agarsiisu kan jedhanidha ture. Har'a du'aayi uummanni keenya godhu maqbuula nuuf ta'e yeroo asitti dhufanii hajjii godhanii yeroo nu bira taa'an, yeroo isin keessa taa'an kun yeroo hundaa nu keessatti kan irraanfatamudha. Hawaasni Oromoo Jiddaa jaarmiyaa hawaasa tokkummaa hin qabaatiin hafu malee OMN tumsuudhaaf carraan hin godhin hin jiru. Hawaasni kun hawaasa beeka, hawaasa kadhannee gaafanneenyaan hawaasa nutti dirmatan nurra darbee hawaasa biyya keessa miidhamullee dafanii kan gaafata. Hawaasa kana keessa kan irraanfatamu April 4 2016 uummata keenya waamneenyaan atattamaan OMN kottaan gargaara jennaan kumoota 500 oli hawaasa 500 oli saadama keessatti hawaasa nu arjeemanidha. Kun yeroo hundaa seenaa keenya keessatti kan hin dagatamnedha. Kanaaf hawaasa kanaaf galateeffachuu obbo Jawaar irratti barbaada. Damee OMN Jiddaa akkuma obbo Jawaar dubbatan rakkina guddaa keessa dabarree shororkeessummaan obbo Jawaariif miidiyaa OMN'dhaan aadaa ta'uu miti malee sadarkaan isaa walaa caalu miti malee unillee kan nu laatameef kan buquu keenya cabsee bilbilaan nu doorsisaa halkan dhokannee walgahii kan godhaa turredha. Har'a garuu wanti kun karaa mootummaa qaama mootummaa biyya kanaadhaan Sudaan irratti adeemsifamaa ture. Injifannoo OMN deemsise. Obbo Jawaar tuutaa obbo Jawaaritti deeme. Misaayilii, laawuncheerii, taankii utuu dhukaasii harka micciirree gashina jedhee uummanillee ol nu qabee harka micciiree mootummaa nu injifateera. Kun seenaa guddaadha. Harka micciirraan kun akka hawaasa Oromoo Jiddaaf akka koree OMN guyyaa yeroodhaan yeroo ishee kan ishee barreessamtee yaadatamtudha jechuun barbaada. Koree OMN Jiddaa carraan baay'ee ishee darbeera. Carraan ishee darbe keessaa mootummaan qaamni mootummaa carraa baay'ee yeroo inni laatu OMN itti cinnee karaa OMN itti guddatu haa jennu iyyuuti malee namoonni baay'ee carraatti fayyadamanii kan argatan qabeenyaas taanaan wanta adda addaa kan fayyadaman ni jira. Haa ta'u malee OMN garuu yeroo waan tokkitti hin argatinidha kan isheen yeroo ammaa kana keessa. Kunillee OMN akka inni yaadatamu keessumaa koreedha. OMN koree qindeessituu OMN akka obbo Jawaar illee nu yaadatu dhaamsa dabarfachuun barbaada. Kan biraa yeroo ammaa kana micciirraan ammayyuu hin raawwatu. Uummata keenya karaa bahaa keessumaa karaa Harargee yeroo irraa yerootti rakkina guddaadha kan irratti dhaga'amaa jiru, odeessamaa jiru. Micciirraan kun ammas Finfinnee duwwaa irratti raawwachuu utuu hin ta'in karaa biyya deebiillee gara ba'aallee yaaddoon isaanii baay'isee wanta nu rakkisaa jiranii fi akka micciirraan kun isaan irrattis akka inni adeemsisamu obbo Jawaariif illee yaadachiisuun barbaada. Kan biraa koreedha OMN komii OMN Minisootaa irraatii qabdu hawaasni Oromoo Jiddaa kun
joornaalistoonni interviyuu adda addaa nuuf godhanii dhaamsa dabarsinee illee nuuf hin dabarsanii ilaalcha maaliif akka Saudi Arabiyaa kun keessumaa OMN iddoo guddaa kan uummata Oromoo godhu keessaatii inni guddaan OMN. Manni Oromoo Jiddaa keessa jiru jaarmiyaa adda addaa haa deeggaru iyyuu malee OMN yeroo inni waamamu uummatni keenya tokkummaan isaa walitti yaa'uudhaa fi OMN tumsuun baay'isee daran kan jirudha jechaadha. Kanaaf joornaalistoonni illee gurra nuu laatanii OMN kana akka isaan jabeessanii barbaada. Maa irratti hawaasa Oromoo kanaa fi gaaffii adda addaa gaafachuu wanta barbaadaniif yoo carraan laatame utuu isaaniif dabarsanii barbaada. Garuu kan inni galateeffachuu barbaadu keessaa iddoo micciirraa booda imbasiin inni duraan rakkina adda addaadhaan nu sodaachisaa turanillee amma iddoo baatee afuriitii iddoo OMN injifateef jechuudhaaf danda'anii Buranaa laatanii balbala nuu banee walgahii adda addaa irratti keessumaa obbo Sultaaniin galateeffachuun barbaada. Har'a yeroo isaanis dhadhabaniiru wanta ta'eef dheeressuu hin barbaadu yaadni koo kan himaa. Baga gammaddan baga rabbi kanaan isin gahe nus nuwarii keenya kana laaluudhaaf jechuudha. Isin seenaa qabsoo kana keessatti fuuldureetti qabsaa turtanii kaan keessaa nu qubsataa ture lammanuu qabsoo kanaannaan tarii mootummaa federaalaa jala teenya hojjennus takkaa garaan keenya nagaan taana takkaa sammuun keenyas nagaan taana. Kanaaf duraan dursee baga rabbi kanaan isin gahe baga seenaa qabsoo biyya keenyaa keessatti obbo Jawaar seenaa qabsoo biyyas tun ta'in seenaa qabsoo Oromoo keessatti nama feezii haaraa uumeedha. Akkuma addunyaattu nama meeshaa waraanaa malee meeshaa miidiyaa addunyaatiin biyyattii keenya keessatti Oromiyaa keessatti jijjiirama fideedha. Kanaaf jijjiirama uummata Oromoof qofa hin ta'in hacuuccaa sirna bittaa bittootaa yeroo dheeraadhaaf hacuucamaa jiranu yeroo inni bilisa baase. Kanaannaan galata guddaa uummata kana fuulduratti galfachuun barbaadu. Akkasumas obbo Kaamil Shamsuu amantii Islaamaa bilisaa ba'u amantii mirga amantii eegamu jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf hidhamanii rukutamaniis hacuucamaniis maal ta'aniis hadha bahanii sadarkaa kana nu keessatti argamanidha. Isaanillee akka isaan bilisa baanu kan godhan numayyuu bilisa baasan obbo Jawaar numa waan nu gadu jechuudha. Akkasumatti guyyuu hacuuccaa jala turre amma bilisa baane. Hin dubbannu afaan tokko qabamnee jirra, harki tokko hidhamaa jira. Kanaannaan yeroo dheeraadhaaf kana keessa turre yeroon kana haasa'u tarii jiini kun ji'a ajjiitiin garaa ofii keessa nama rabbitu gaggeessuudha. Kanaaf nullee bilisa baane. Kanaaf galanni rabbii naga'u. Inni kan biraa waa'ee OMN amma miidiyaan biyya keenyaa walitti hidhamtee tokkicha OMN ga'an jirtu.
Live EBC'n illee inni irraa fudhachuu jalqabe OMN irraa fudhateetu biyyaa dabarsuu jalqabe. Is history seenaa uummata Oromoo keessa seenaa miidiyaa biyyattii keessa. Amma I hope OMN jara akka EBC jara akka maali hin ta'e jara akka Aljazeeraatti wajjin wal dorgomaa jira addunyaa kanarratti. Biyyi tokko kan guddattu immoo miidiyaa fakkeenyaaf Kwaatar biyya fageenyisii kiiloomeetirii 100 guutuu amma addunyaa akka olii gadi qabaa jirtu tokkicha Aljazeeraadha. Kanaaf OMN hadda ummata keenya bilisa baase ummata Afrikaa illee sichi bilisa baasuudhaan ummata kaan illee hacuuccaa jala jiran bilisa baasuudhaan gaafa Afrikaa keessa seenaa Oromoo keessatti gahee guddaa kan taphataa jiru ammas galanni qabsaa Obbo Jawaar. Obbo Jawaar arkitektii yookiin maandisa riifoormii maandisa warraaqsa biyya keenyaati. Biyya keenya ummata Oromootu hin ta'in sabaaf sablammoota illee hacuuccaa jala baaseedha. Kanaaf jennaan amantiin walqixxummaa akka kabajamu sabaaf sablammaan akka ergasii barreeffamee jira wanti nu wallosku hin jiru. Amantiin mirga dhala namaa akka kabajamu yoo xiqqaate hanga 70 hanga 100 hanga yawwanaa mana hidhaatii kana hacuuccaa jala kan jiru kan bahe. Yoo xiqqaate Oromoon araa kiiloo galuu miti jala dabarfachuu kan hin jenne amma araa kiiloo galeera. Afaan Oromoo ergasii raadiyoo cabseedha miti dur amma kunoo sadarkaa kana ga'e. Kanaaf ammas Obbo Jawaar qabsoon jalqaban malee ammallee sichi qabsoon hedduutu jira. Kanaaf kana cimsanii akka itti uffannu adaraa jedha. Yaada koo asuma irrattan xumura galatooma. Itti gaafatamaan barreessaan OMN asoo gabaabaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي سبجو في أبا قوتي سكنتا كنا والتجيء يسوع تري إسانو سيننغا باي كان إسانو بينامي إسانو وان سلا عندلابو كابونا راتو مراني يا غلا توماني درسيوان نجتشو بربادو gammachuu lafa nutti dhagahame gammachuu hangan qabne obboleessa keenya kafa gurra yaada fi turre rabbiin nu bira fidee asitti isa arguudhaaf waan jedhee ibsuun na dhiba. Kanaaf alhamdulillah warri kalee irraa leennes miidiyaa kana warri itti dhufnes baga walitti dabalamneen jedha. Kanaaf qabsoon keessa dabarre baay'ee dheeraadha. Dheeraas ta'us garuu wanni barbaachisu guddaan milkiidhaan xumuramu waan ta'eef isa rabbiin umrii nu haa dheeressu nullee tokkummaa keenya kana rabbiin nu haa jabeessu amma gartee dhaamsa kanuma yoo ta'u sagantaa keenya gartee ka amma jiru haga irbaatatti ibsuun barbaada. Inni duraa gurguddoon keenya keessummaan keenya bakka nu qabatanii guyyaan irraa guyyaa irbaata simannaa Obbo Jawaar Daayiriktarii OMN akkasumas intala siyaasaa bakka kanatti nu keessatti argamuuf gammachuu keenya irbaatan isaan qeebaluudhaaf asitti wal geenne baga nagaan nu dhufan jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan isaanis dhaamsa nu dabarsanii keessummaa wajjin dhufa wajjin isaan ustaaza keenyallee baga rabbiin isaan fidee lafa caaltu addunyaa tanarratti lafa caaltu baga rabbiin isaan fidee dhaabe jecha. Kanatti aansuun qoonsilaan keenyallee qoonsilaan Itoophiyaa Obbo Sultaan dhugumatti ayyaana kana guyyaa kana akka garteetiin hin kabajnuu fi simannaa kanarratti qoodi isaan godhan akkuma dura ta'an OMN Obbo Muhammad Nuur ibsan tattaaffiin isaan waliin taasisaa turan yeroo isaanii hojii isaaniitiin irraa boqonnaa malee wajjin turanii haa galatoomanii galatoonfannaa ulfaadhaa jennaani. Dhaamsa isaaniillee dhageenyee jirra nuti hundi walitti dabalamneemi amma wanti nu barbaachisu sagantaan keenya kan amma jiru akkuma duraa duubatiin itti deemna. Kanatti aansuun
Kanatti aansuudhaan sagantaan keenya akkuma aadaa qabnaa nuti akka amantii islaamummaatitti illee biyyi jirus biyya islaamatii nuti illee uummata islaamatii. Kanaaf akkuma aadaa keenyaa kan islaamummaatii fi kan oromummaatittis aadaa keenyan sheeyni keenya Shee Hussein Abdurrahmaan ayata quraanatiin nu bananii dursaniitiin du'aa illee achuma nu godhanii. Kanatti aansuudhaan manguddoon keenya gartee nama seenaa qabsoo kana keessattis nullee akka qabsootti seenu nu kaadhimanii nu guddisanii asiin nu gahan. Obbo Abdul Karim Shitee nu keessatti argaman abbaa keenya nama seenallee yaadatu manguddoo ammallee manguddoo qofa miti nama miidiyaa kana keessatti dha'uun barbaada biran taru Haji Hussein nama miidiyaa kana keessatti nu waliin dhugatuu dhabanii fuulduratti achi bayanii nu waliin gartee yeroo ijji adda addaa nurratti deemaa turte. Kana hunda nu waliin boyicee yoo rakkolleen jiraate furmaata hawaasa fi nu walakkaa ta'uudhaan riqicha ta'anii nu gargaaraa turanii gara waltajjiitti isaan affeeraa du'aayin akka nu bananii galatooma ulfaadhaa walitti deebina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ولي نوجي بقى إيدا نسنجي بقى سلسلة سكينة كجالة نولي مدو دنيا رجل ولي نوجي سنجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. بعد كل شوف بعد إمام أولي وننا كن القرآن كنا بالقرآن بقى ربي نقوم مجلسه وان قلبي كيسجرو الرمل هاسيج يو الرمل تفتي قبابة فكا وان قلبي كيسجرو قدارا akkuma manguddoon jedhan rakkoon hin kolfisiisin rakkoo miti gammachuun hin boochisinii gammachuu miti jette manguddoon. Kanaaf kasilaa eegalchiin dura eegalamu quraan akka ta'u gammachuu bira nu dabarse namni yoo gammade yookiin yoo rifate waan tartiiba dura kaa'ate wallaala baga rabbiin nu gammachiise. Amiin jedha. Maali jennaan Jawar Muhammad bakka gariitti maqaa isaa buleessa keenya jaalatamaa kana garuu takka rabbiin kadhanne alhamdulillahi rabbil alamin. Akka jaartiin jette jaartini kadhatteeti ilma rabbii sii kenne rabbii kana maal godha jette waan kadhatte argatte gaafatte nama irra deemte duuba aalimatti erganiiti rabbii kana waan ani kadhe naa kenne waan an kadhe olla rabbi naa ta'e maaluma isaa godhanii jette jaarti jennaani ayyootii wanni rabbii godhanii jiru rabbi dureessa waa mararraa dureessa namatti najamu wayitti najamu alhamdulillahi jedhanii rabbii kiyya wasiitu ofitti keessi alhamdulillahi jette jaarti ofitti xiqqeessu miti alhamdulillahi in keessi fagoodha rabbii kenna yaa rabbii guyyaa tokkicha Oromoo bilisummaa Oromummaa tana odoon duuni guyyaa tokko namni yaadattan bakka kadhannutti guyyama tokkicha nu garsiise osoo jiruu duniyaa tanarraa hin deemne. Abboonni keenya itti madooftee
itti odoo hin jettu odoo itti ittantu ka du'e du'ee ka jirullee odoo ittanu deeme nurra immoo ilmaan teennatti achi hin dabarsinii waliin kadhanne waliin hin kadhan rabbi nu argisiise alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleessa keenya rabbi umurii nu haa dheeressu jaa ka akka isaa wajjiin agartanii doktor abiyyiin faa wajjiin pirezidaantii oromiyaa lammaa magarsaa faa wajjiin kunillee kadhaa gabrichi rabbii kadhate jarrillee taphaan as hin geenne isaan biraa takkuun hafne wayita jarri yoo hariin fuulduraa dhabnu maal ta'ee namni martu yoo hariin namni beeku namni as keessa jiru kun yoo waan beeku waan arginatti hin fakkaatu garuu dubbiin akka jedhe sanii waan qalbii keessa jiru rabni hin fixu rabbiin kiyya nu garsiisee isallee bakka kanaan gahe ka kanaan gahe immoo du'aayii obboleessati du'aayii ilmaan oromooti qabsoo jarri duraa sun itti wareegamtetu asiin nu gahe yaa rabbi bakka kana birallee bakka biraatitti illee rabbi nu haa dabarsu umrii immoo rabbi nu haa dheeressu hatirii rabbiin hatirii ofii itti nu haa ijaaru agartanii waan nu yaanne waan nu isaa yaannu waan nu isaa ittan nu ol rabbi nu haa taasisu wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam akkasumatti immoo namni waa'ee godhu hawwiyoo wantoota keenyaa nuti kiriibshiniitii fi obbo Haji Huseeni galatamaa duraan dursee rabbii asii waliin qabeefiin galata galchaa rabbiif galanni haa galu waa'ee qabsoo oromoodhaa yoo dubbannu yoo ormi dubbatu imimmaan tun na qaba hagammatti dubbachuu dadhaba warra immoo bakka amma ga'e kana bira dabree bakka itti yaadu hunda ga'e rabbiin waa godhutu duraan duraatti obboleessa keenya Johaar qilleensa gubbaan arguu turre malee ijaan garra jennee yaadne hin jirru har'a ijaa waldura nu fidee nu barsiisuu isaatiif akka waan bilisummaa haadhatti agarree na fakkaata har'a waan qabsoo goone caalaa waan kadhanneetu nu argame jeetii yaada obboleessa keenya ifa ilmaan oromoodhaa akka ta'e tokko isaadha waan inni dubbateetu warra sadarkaa kanaan nu ga'e qabsoo oromootiif wanni nuti hin taane hin jiru wanni nuti hin qabnu ammoo ni agarra jennee yaadne jiru dhabne jenneetti abdii kutannee birraa hanga televizyoona laaluu dadhabu takka ga'ee birraa taa'aa jiraani nammoo irraa waan hin dagamu malee harragaa du'aayi loonni namnaa kan nama hanga soonni hin keessa buusee fi isa arkuun kiyyaa'u dura soo qabsoo bilisummaa oromoo haareetti harkee na fakkaataa jira umrii rabbi nuuf haa dheeressu isa umrii dheertuu rabbi isaaf haa kennuufi bakka ilmi islaamaa dhaabbachuu qabullee dhaabbate bakka ilmi oromoo dhaabbachuu qabus dhaabbate bakka kana birallee rabbi isaa haa dabarsu jaala rabbiin ilmaan oromoodhaan akka inni tokko godhetti rabbiin tokkichummaadhaan waa argachuu danda'a ilmi namaatti rabbi tokko nu haa godhu rabbi tokko nullee tokko nu haa godhu rabbi tokko nullee tokko nu haa godhu nama tokko ta'eetu waa argachuu danda'a wanni keessa dabarre hedduudha kan nama gaddisiisu kan esoo waan kana arguu barbaadu dabre tuulaadha anillee nin argajee yaadeen turre waan kana dura dabre jeetii yaadee jira asiin nagahee kana arguu kiyyaaf rabbiin kiyyaa an akka waan hin cufa argadheeti ittiin gammadee jira gama kiyyaaniif rabbiin ilmaan oromoodhaa ammallee afaan tokko godhee waan isaan itti yaadan hunda rabbi walaa qixxeessuuf obboleeyyan kiyya warra dabree qabsoo oromootiif esoo yaadan dabre rabbiin jannataan isaan akanniisu ja'a warra immoo isiidhaaf ammallee qabsawaa jiru firii rabbitti haa godhuuf ja'a asirra dhaabbadhee obboleessa kiyyaa fi dabarsaa rabbi isinaa bilisoomsu ilmaan oromoodhaan malle. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan namni silaa waan jedhu malu jaarsonni manguddoonni illee isheen illee jedhanii dura rabbii kiyyatti wanni galata galfannaa alhamdulillahi rabbil aalamiin guyyaa kana obboleessa keenya wal agarsiisuu isaatiif rabbii keenya galanni haa ga'u. Nuti akka amantii keenyatti gaafa tokko haati Johaar isaan dhaqanii waa jedhan isaan kun halkan illee wayita dalagan illee wayita waa dubbatan illee boroo oromoo akkana goona
jennee dubbannaa jedhan jecha obboleessi kiyya Jawaarii. Yoo kana ummiin isaanii bira ta'anii bada mucaa yoo rabbi jedhee maan jenne isin jennaan ammaayyuu kun yoo rabbi jennee jedhee ni Jawaar jennaan jechi gaafa san ummiin isaanii jedhani kunoo fuutee Jawaariin bakka kanaan geette bakka qabsoo bira dabarsite bakka amantii salleeti silaa mootu obboleeyyan keenya keessattuu koree fala barbaaddu ummata islaamaa warra ta'e warra onnee ummata dhiigaan onnee ummata islaamaa keessatti galmaayanii halkanii guyyaa boonnee akka Sheekh Hussein jedhanitti halkanii guyyaa kadhannee rabbi isaan illee nu baasee agartanii waa lama arganne gara amantiitti illee hin ajjaane gara mootu sabummaa keenyatti illee rabbiin galanne haa ga'u dhiiga ilmaan oromootiin qabsoon kun dhaga'ee arguu kennaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha. Uummanni gaafa afaan oromoo reediyoo cabsa jedhu uummanni oromoo yoo baratenu cabsaa sani cabsaan ta'amma irra ga'an tana jechuudha. Cabuun isaanii gaafa san uummanni oromoo yoo waldaa yammaayise reediyoo cabsaa miti dubbiin uummanni kun nu cabsaa jechuu isaaniiti. Amma isaanii irra ga'anii kanaaf yaani gama tokkotti agartanii nuti Jawaar illee dhugaadha umrii rabbi haa dheeressu lammallee abiyyillee ammallee immoo tiima lammaa warra jedhamu kan akka gadduu gaafa dhiyootan bombiin oote dammaqaa waan inni godhatu hin agartan nuti as gabaabsuu hin qabnu ilaalcha keenya achi dheeressuu qabnu odomaa isaan gaafin isaanii waa'ee soodduu agartanii aanoletti dhaabatu dheengadda gaafa Jawaar hin gaafatan deebin isaa alhamdulillahi rabbil aalamiin yeroo sanitti waan ta'uu qabu deebise garuu gaafanni kun gaafii keessa galuun qabu diina kennallee rabbi nurraa ufaa beeksisu jennee kadhatuu qabna nuti jaartota Tigraayillee rabbi haa qajeelchu jechuu qabna jaartonni Tigraay ufaa beektu waan kalee dheengadda isaan dubbatanii nagarraa rabbi kenna galanne haa ga'u alhamdulillah dhumarratti dhaamsa ijoollee teennaa ho'i qaba boolloo fi naannawa agartanii danna guddootirraa Jawaariin ziyaaru boollo bakka jedhamu kun bulbulaadha nama guddatu maqaa kanallee itti baase ijoolleen sun isa ziyaaruuf deemte sababa zahamaa agartanii uummanni guddateef isa dhabdee biyyatti deebite yoo achi dhufa jedhanii Jawaariin salaama kenna nuu gahin jedhanii naan jedhanii eegeen as ga'ellee salaama ijoollee kennaa sadan mallee ga'anii amaanaa jirtuuf irraa buuse assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaan teenya duraa duubaan itti fuftii akkasumatti obbo kabajamaa Jawaar xiinxalaa siyaasadha. Abbaa qeeroodha. Ammallee jilbeenfachiisaa murtee buutoo sirriitti deebisaa sirree isaa jechuudha. Ammatti aansinee akkasumatti obboleessa keenya obbo Jamaal akka koree qindeessituu ayyaana OMN marsaa Fireessadha. Akkasitti waada qabuu tokko tokko akka garteen illee nu ibsuu dhiifama hojii isa gaafata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني درا أكو مانغتون فارورة كيتين منا كنا بوتان أن اللي ربي كي غلطون فتشو بربادا الحمد لله رب العالمين. كنافو كبجما حيو المورمو أبو جوهر محمد akkasumas obboleessa keenya ilma diiniidha kamani hidhaatitti bara hedduu dabarsee bahe obbo Kaamil Shamsuu akkasumas obboleessa keenya bakka bu'aa konsul jeneraal Sultaan Ibrahim akkasumas itti gaafatamaa koree miidiyaa damee Jiddaa obbo Muhammad Nuur Hasan galatoomaa jechuu ni barbaada. Obboleessa keenya Jawaar Muhammad akkuma isin hunduu beektan qilleensa irratti arguu turre qilleensa irratti jaalachuu turre qilleensa irratti waan inni jedhu nu kakaasee nu hawwatee faana isaa bu'u turre isaa bara dheeraadhaaf waan argina jennee hin yaadin wal bira dhufna jennee hin yaadin rabbiin bakka tokko nu ga'e baga rabbiin isallee fide nullee isa argisiisa isaanii waliin baaldaraboonni isaanii kataan mana hidhaa turanii isaanillee baga rabbiin mana sadii baasee ardii bareedduu tanatti ummata kanaa wal argisiisa jechuu barbaada. Simannaan keenya kaarraa akka obboleessa keenya Jawaar Muhammad dhufiinsi isallee akka itti inni dhufellee ni argitanii
gaafa Ameerikarraa ka'u isa duraa biyya tiyata baroota hedduuf keessaa bahe Oromiyaa dhaqa. Achirra hayyoota Jiddaa ilmaan Oromootaa karakkoo hedduu keessatti miidiyaa kana ittisan yookiin bira dhaabbatan arguu qaba isa jedhu murteeffatee osoo biyya jiru Ameerikarraa hin ka'in yoo dhaabee ture. Akkuma waadaa galeen Jawaar akkuma isinuu beektan waadaa kenna dura Oromiyaaf waadaa jabaa gale. Gaafa Rabbiin yaada kiyya guutee biyyatti deebi'e Amboo fi Gincii miilaan deema jedhee waadaa gale. Gaafa biyyatti gale waadaan nama beeku biratti karaa shari'aatitti fi karaa ilma namaatitti baay'ee jabduudha. Takka eega waadaa seente waadaa san guutuun dirqama. Gama Rabbiitiif gama namaatitti illee obboleessi kenna waadaa gaafa san gale surree isaa ossaaqatee kophee miilarraa baafatee yoo inni deemu isin hunduu argitan jechuudha. Hamilee isaa kaba'eef namni qabamillee gabaabaadha. Har'a haalli deemsa isaa dalagaa wajjin baay'ee asitti biyya kana turuu isaa hin kennatu. Guyyaa Jumaa guyyaa walgeettii guddoo san manguddoon kun haasofsiisuu hin danda'u isa jedhamu manguddoo fi hayyoota qeerrotaa fi namoonni yaada qabu har'a isa argee yaada tokko tokko wali haa dabarfatu jechuudhaan as bullee kanaafuyyuu har'a yaada gaggabaabaa nuti hunduu yaada tasgabbaayaa ta'e dhaamsa isaa qabnu dhaamsa isarraa fudhachuu qabnu wajjin haa dhageenyu isiniin jedha. Galatoomaa jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Mana keessaa qabdootee gaaffii akkuma asii mana keessaa himamanii har'a dadhabbii guddaadha kan isaan qabanii dadhabbii isaanii natti himaa jiruun isaaniiyyuu kanaaf yeroo ilaallu piroograamii keenya piroograamii dheeraa boor deemnee wanta wal arginuu fi boortidha kan isaan barbaadaa jiran. Gaaffii hatattamaa darbuu hin jiru har'a gaafachuu barbaannaa kan jettan hojjetaa nama lama sadiif carraa isin ilaalla. Malee baay'eetti dadhabaniiru. Okey, asii qajeelfamni naa laatameera. Gaaffii isin barbaaddan kan feetan yeroo dheeraa isin ilaallee akka isin na gaafattan booritti piroograamii kanan isin qabaa. Kanatti aansee obbo Jawaarii fi xiqqoonis akka OMN koree OMNidhaa fi koreen qindeessituu OMN badhaasa xinnoo kanuma qabnu waan ta'eef akka yaadannoodhaaf wanta qophoofnee fi maanguddoon tokko dhuftanii asitti akkanaaf laattanii isin afeeruu barbaadeera. Maanguddoon badhaasa kana nuu kennan akkuma mana keessa kaa'ame abbaatuu fi obbo Haadii Masuud asitti dhiyaatanii badhaasa kana akka isaaniif nuu kennan affeeramanii jiru. Fursa argadhee akkuma Hussein hin tajaajilu. Yeroo walirraa fudhannu obboleessi keenya Jawahar gaaf dur asii galee hayyicha keenya pirezidaantii naannoo Oromiyaatiif obbo Lammaa Magarsaa saaruqa isaa yookiin taankii isaa fuudhee itti sallame itti kenne akka afaan biyya keenyatti itti kenne jechuudha. Odoo taankii guddaa san hin qabaatin taankii xiqqaa qabaa ture. Kasheenallee isa yaadata. Ka yeroo xayyaaraa keessallee seene isuma laalee aalama kana hundaa waliin nu hubachiisaa ture. Taankii xiqqaa gaafa duraa san isaaniif deebifne inni guddaa Oromiyaa kenne nuti amma taankii xiqqaa
ka inni ittiin qabsoo jalqabe yaadannoodhaaf jawwaala guddaa isaaf kennine obbo Haaditti kennaati isaan isaanii haa kennan. Addana wanti kun Ameerikaanii keessaa dhibamee ayikooniin Ameerikaanii keessatti bal'inaan hin jira. Xiqqoo biyya biraarraati biyya kana kan dhufu barbaannee manoota suuqii adda addaa keessa barbaannee saamsungiin baay'eetti Ameerikaan hin galu jennaan eessi keenya kennee irraa karaa Jaansuudhaan badhaasa kan biraas qopheeffanneera. Badhaasa kana obbo Jawaariif ture. Obbo Jawaar immoo nu dursee hajjii godhan. Hajjii wanta godhanii waasa kana badhaasuudhaaf nu dandeenye. Badhaasa biraas obbo Jawaariif qopheessinee turre akkuma ol yaadan garuu obbo Jawaar wanta hajjii godhanii lakki isaaniif hin ta'u maatiin isaanii maatiin isaanii Koreyoo Menniidhaaf Aadde Arfaasaadhaaf amaanaa isaatti laatannee akka isaan nu geessisan jennee barbaanne. Achi garagalchaa hayyittiin haati mana isaa hayyittiin haati Oromoodha. Oromoo isa Oromicha ribeetarre kanamni addunyaan hundi akka irratti baasee Oromoo ta'uu qaba jedhee Oromoo baaseef haadha Oromtichaatiif wanni kun ergame hayyuu jabaa duuba jaartii jabdutu jira akkuma jettu san Oromoon isillee rabbi bultii haa baasu wajjiin rabbi haa tursiisu hadiyyaan kun koree miidiyaa OMN damee diddaatirraa haadha Oromiyaatiif deema akka itti nu geessu haadha Oromootiif deema akka itti nu geessu obbo Jawaar Mohammed itti kennu amaanaa itti kenname. Akka guddina isaa kanaan sila watti gurguradha akka isaatti bitti jira. Sagantaan keenya amma kanumaan raawwata. Sagantaa affeeraadha. Du'aayiif namni dhufee kan nu godhu saganticha kan nu cufuu barbaanna. Du'aayiidhaan cufuu. Mee galatooma walla geeffannoo arra gammachuu guddoon jira. Uuma gammannuu walla tamirraa gammannaa gammachuu heddumatte. Sagantaa ta'e kana namni eebbannoo cufuu Sheekh Abdurrahmaan yeroo cufaa masjiiditti tokko dhaabbatee inni rabbi kadhatu waa'ee Jawaariif hedduu irra namaa hedduun namaa ni sodaatu ture jechuudha waa'ee gartee obbo Jawaar Mohammadiif. Kanaafuu har'a mee asirratti ol bahee du'aa'ee akka nu godhee eebbannoo cufuu sagantaa ta'e tana ifama wajjin isaan gaafa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم دراني بيرس أما مال بيرس نريد دبين قبابات دبين قبابات بيتني يو درا واحد دوا سبنا يا كمشي وسيرج أن دواي بدا بولي كمان دبيني واكرنا جوهري يدا كرنا ورمي يدا كرنا ما متى ولي دبي كرسي يعرفون تو يشكينا إن شاء الله كرسي كفن فوني أنغو كيسان لبركة ربي نفوذ جنة حجين برا تكو
gartee eegasanii barakaa jara aangoon jara barakaa keessa rabbi haa fuudhu jedhe. Arafatti tana kadhanne alhamdulillah hojjaa jamara himne hajji waggaa taree barakaa aangoo jara keessa rabbi haa fuudhu. Kursii namaan fidu waan jette Oromoon maaliif liqqisaan hin fixu heetoo itti dhugan jette. Kursiin guuraan nutti baay'ata jennee akka gurbaa keennaa san jalaa fuunee eegaluun ta'in ati kursii ranteettu keennaan jenne sun keenna jalaa fuunee taawwan aangoo keessa barakaa rabbi nu fuudhu. Ammaani haqiiqatti nullee Jawharii biyya tanaati. Jawhar akkana baratu. Salaamu alaikum. Maali jennaani ijaan gara biraa laalaa sultaan isin. Waan tokko waan gaafa sultaaniin jennee namni tokko sultaanis ta'e naman beekuu gaafa taasisaa nutti dhufan nuti isin hin jaalannu isinillee sodaannu gaafa hin jedhee namni yaadattan maaliif isin sodaanni isin jibbaa fi aangoo gayaa dhabdanii isin sodaatuudhaan odoo aangoo gayaa argattanii isin jaalannaallee isin sodaannaallee waan nama jala jirtaniif isin hin sodaannu jedhee yaadattu namni isin yeroo jalatti akkana taasisaa keessatti amma immoo isin jaalanna. Oromoon akka jettu Oromoon waan jettu dhiirti dubbii waliin naqattee wal keessaa naqatti. Akka afaan ammaatitti walitti makaa amma dammarii jedhan kana. Kanaaf inshaallah nu haqiiqatti obboleessa keenya bakka tana hin geenna yaanne. Rabbitu argaa bakka tana hin geenna yaanne dhugaan seene akkuma beektanitti namni keenya sammuu qabu du'at ture. Jawhari illee otumaa hin dootaasee inni rabbi isin si gale. Yookiin jillee dubbii kana namni keenya martu uguritti si ajjeesanii bakka wayiititti du'a. Lammaallee ni du'amu odoo jennu abiyyi illee uguruma nu jala ajjeesan odoo jennu rabbi asiin isin gale. Waan kana immoo haa ta'u gaagara rabbiin kiyya isin gurbaa fuudhaa godhee nu namatti dhadhaqeen godhe. Maali jennaan namni ati argite kun murti nama garaa mataati wayita walgahii dalagaa akka qabu haqiiqatti seenaan jabduun namni keenya dalage biyya mamlakaa Suudii keessatti walgahii xiqqoon gargaarsi xiqqoon deemuu kan dandeenye dho'isaan uummanni keenya maqaa jijjiiratee fuula jijjiiratee mataan miliqee jedhee ani immoo miliqa sanillee baay'ee miliquu danda'ee wanni miliquun akka ogummaa jennaan xiqqoo gowwummaallee waan qabu filafiitti madhaabataa. Haqiiqatti dhugaa isinii himaa namni gariin fa'aa ijoollee mirqaana gaafa tokko waan ta'e baandira amma asitti argitan kana sultaanatti qolfina. Baandira asii argitan kana wayii talafatee nama maratti qoodanii ana immoo isa qabadhee waliin ka'u jedhee ijoollee ofirraa kenna. Siyaasaa deessuu barbaada. Yoo ol kaanee ittiin hin du'aa eegoone nama tokko hin du'e gizee mara Jawharii sillee dubbisee jira. Haadhicha yaadii tokko jaarsa tokko namni beekanii immoo. Jaarsi suni nama gaarii tokko hin du'ee warra Baaleetti. Iliyaas naga'u waan biraan kadhatu Jawharii kiyya rabbi si haati isu jira gizee mara namni rabbi isa haraanu har'a Jawhar wayitaa dhufu odoo Iliyaas nagaa yoo jiraatte jedhe wallaahi Iliyaas naga'u adada Jawharii du'aayii kadhatu hin booya ani faa keessa taree muddame namni waa waliin qabsoo godhu kun walitti garagala jedhe Jawhar qofan jedhiin ilmaan Oromoo jedhe jira. Adada inni Jawhar qofa jedhani ilmaan Oromoo maraa jedhe jira maali jennaan namni waa dalagu gootuun hinaaffaa qaba bara. Waan namni gartee Jawhar bichaawoo jedhanillee namni gariin gartee itti dhagahama nama garii rabbiin safara namni gariin uf dura deemuu danda'uu dhabeetu gamaa gamana laala akka deemu kana nama uf dura deemu rabbiin haa godhu. Mee ammallee harka wal qabadhaa. Harka wal qabaa kan hin yaadattan gisee hedduu wal qabaatu. Wal qabaan nu asitti wal qabnu seenaa warri jiddaa qabu gariin ka isin hin gahintu jira. Warri jiddaa kun gaafa kumaan diboostii jedhan gadi baasanillee ummanni qeerroo jiddaa kun akka jiruun sheekkoleen niyyachiiftanii wal niyyachiifne soomaan namni harama dhaqa. Soomneen Madiinaa dhaye. Umraa godhatee namni kenna harama keessatti rabbi kadhataa ture. Waan kana beekuu qabdanii yaadan namoo jara dhaqa. Tuni tagaraa rabbitti walitti dalagame tagara mallaqaa yoo taate namni maqaa ofii dho'isee dho'isaan galgala ka guyyaa gartee sultaaniin bira oolullee
Ata wani amma dire fin dere sigere namni gowwan bara waan irado galile ata ugarte gammachuni namni wayta sadii waan dubbatum beeku jetti oromo sadii san keessa wayta gammadille waan dubbatum beeku gammanni haqiiqat Johar illee as gaanseene nullee wala garranseene Johar baga wala garra akkuma san inta bira nun tarre obboleessa keenya Kaamil Shamsuu mucaa diin islaamaa keessatti guddate ayyarteenatti guddate Dr. Jeelaan hin jalatti guddate darasaa Dr. Jeelaan yookaan imaama ganda sanii imaama masgid ayyarteenaa daa'imummaa irraa salaachisaa ture seenaa jabduu nama qaburraa tokko ilma seenaa qaburraa kabarnootaallee sammuu guddoo qabu baga as geette Kaamilii kenna baga si agarre alhamdulillah waa wayyaa qaburraa jarri tuni seenaa jabduu qabdi ammallee obboleeyyanteenna isaa wajji raayyaa wajji akkuma san Ahmaddiin Jabal namni isaan fakkaatu hedduu wajji kaleellee gartee diin is rakkatuu qofaa gaafa kaleessa har'a sabni keenya buqqa'e guutuu ganda nama maraa seenanii itti kadhatanii rakkataa keenya wajji dhaabataallee turan gaafa biyya galillee argee taasii tabiyyaallee isaaniirraan otoo ergamtu tabiyya maleellee gartee eegasanii achi keessattillee biyya keessattis dalagaa turanii dhiifama isinitti dheeressu andu'aa isinii kadhaa harka waqabadhaa rabbi isin haa tiisu warra jiddaa baga as geettan warra makkaa baga as geettan dhiira nama meeqatti uumame meeqatti masuutaan maali jennaani jaarsatii jiru jaartiin qaqaa laalti jetti oromoo ata wala makara jechuun gad of hin jenne haqiiqa fitanne biba maa fitanne jennaan maal waa ati bicha abii filan maallee ta'u jarallee dabara ربنا حافظ آمين المنطقة ربي نوكين حقيقة ربي كنا فإن قلوب عبادي بين أصابع من أصابع الرحمن نبي كنا كرجع قلبي قبروت ربي تنك وربي لما جدت تاتي إن شاء الله أقام وإن شاء أعطاك لو في رجع سابا يوك في جالس ربي كنا قلبي ولين ندبس بنيستنوت ديم أم اللي ربي نور هذا هرك أركب أمير المنطقة ربي هاتي ربي نوكين تديني الأبد في كسبهم ما الأبد كمرا ربي هاتي وهاري كين نبغى أسجد المنجد نبغى أسجد فولا ولد دبني قلبي فياتي سلطان بغى أسجد آمين والله سمعنا نودي سنان جري ما تبغى حاجة هم بغى أسجد والله إذا سلطان يسوى Nam tokin anam tokon nam tok. Sultan dulu ya royal kan wajib guna. Gaba garte gargar somata kenna gaba ambasi. Gaba garte Johar sinjetan. Jarula badalte baragam. Appo sambicha bisa miti sultana komantan himbe ka. Nama tokko police arfe bita kiya kan andufe. Isin himbe kan wallahi. Asuman dufe na manje kin nanje. Je kurusa mi bar jinni yo amin anje dani wa masabaki jaje. Kulo kana gari na base dura amalle dura gitti ne debi suetan amma tadab bi rabbi sinaba amin yar or kabal obbolesa kenna Johar lamma magarsa Abiy Ahmad warra jalalle wad isani karefi maqadayan ilman kenna nam hamtu lisan jalati rabbi rahaka rabbi rahaka rabbi amchi se rabbi nunasisi malaka nuhae amin ما من جت والكاتب. كذا لا تموري. والكايزين اللي ورم ربي حافظ. آمين. ربي بكتنا نبلي أسبرنا نهذا. آمين. يسبتي كن نمام ميت أمني ربي نواه تكرامة أتانكم. ورموني ميت أمتي ربي دعائي أوه. ميت أمني. nama joloma marabina wa tarabina wa namina tar kita kumarti kakaben ufi karte garasi tiyase wa edu tare bagawan isin tartan gutun fide gurat tilmante amin doai te narabbi hawa jara te narabbi malakana ai am afan to kono hata hormon to ko hata gizen addan nu oda rabbi nur hada bar galmen sun hadikam galmen sun hachiram tum Oromoon takkat rabbi tokko nu haa godhu ilmaan tokko irratti taane tana rabbi nu haa tiisu jee Johariin ati matti fuula keessa laali
namni ija keessa silaalee marti si yaadata. Yoo hadiif kaamil shamsuu karaan isin deemtan guutuun wanni isin yaaddan hamileen isin saba keessanii qabdan bakka hageen hamileen diinii qabdan bakka hageen ilmaan Oromoo rabbi haa tiksu. Oromiyaan akkuma dur teenna haa ta'a. Oromiyaan ta Oromoo haa ta'a. Adawaan keenna biyyaa haa ba'a. Daaraa bubbeen fuute haa ta'a. Nama ittuu hima abdiin sodaachisinaa algaa silxaaniin yookaan aangoon algaa kursii gara keenna galtee jirti. nama keenya irra teessifna ka keenya irra bu'u. Allahumma jalla namni biyyaan taane amma achi kursiidhaan taa'u. Biyya adattan gaafa namtichi hundi isan amma achi mantee inni kursiin kun nama teessisu nama biyya nagaa hin qabne jedhu. Nama nagaa rabbi irra nuu kaa'e irra nuu haa bulchu. Amiin. Waan keenya haa bulchu. Amiin. Waan dadhabde si akkamitti dadhabana bakka dhabdan abboo rabbi isaan haatis ijoollee teenya ta'u emmeen illee baga as geetti yoo duraa gaara duubaan isinuu shakkine akka walitti hidhaa qabdani ijoollee isaanii kanan nutti rabbi isin haa tolchu manguddoota ganda kanaa qabaattota jiddaa kamakkaa qeerroo makkaa qeerroo jiddaa qeerroo riyaad nama sa'a kudhantuma ni jiran yaadda dachaas namni jedhamu sa'a kudhan gaafa zawanni tumamanii ijoolleen ta'e gaafa hiidaa gaafa baatii yaadattanii sa'a kudhan tumama inni wal tumsiisa jennaan numa yaa nama wal tumsiif ta'u rabbi asiin nu ga'e atummaan bara namaa ta'a eessa as jiran bakka ati dhiirne lamuun rabbi nu haadhiis qalbii ta'e walii haa ta'u wassalaamu alaikum jazakallah Syaitan tumuran sagantaa keenyallee sagantaa biddeenaa ture OMN kana waggaa afuriif mana isaa keessatti nu dhokse kottaa manni koo mana keessanidha mana miidiyaadha jedhee kan qabu nutti laate nyaachisee aadaa arsii immoo marqaan si nyaachisee sin deemsisa jedhee yeroo hundaa kan ni duukaa dhamaa turan nama lama mana hundumtuu yeroo natti nurraa eequ kan sadarkaa OMN kana geessise obbo Abdul Qadir Abbaa Sabaa dhuftanii obbo Jawaariif bartanii haasoo gabaabduu naaf laata. Abbaa Sabaa Alhamdulillah Rabbil Alamin manguddum kennalle Sheikh Abdul Rahman kennalle Rabbi jaza isani akamalu sheikata kennalle Sheikh Hussein fa warrin ilman Oromootin an fidaa haa ta'u jedhaa turan bakka kanaan isaan ga'e jedhaa bakka gammanne marti waan hin danda'u salaamu alaykum galatooma isin jedha ani manni kiyya ta'eeti miti manni ka uummata Oromoo guutuudha kanaafuyyuu kana godhuu danda'e qabsoo ilmaan Oromoo wareegama ilmaan Oromoo jaarraa abbaa gadaa guutamaa hawaas jeneraal Maammoo Muzammil kanneen kana fa'aa isaanitti aanee hin ta'a jedhee malee mana kiyya ka kenne manni kiyyaallee miti ka rabbiitii fi ka Oromooti walii gala jechuufi kanaafuyyuu gaafa uummanni Oromoo wal baqatee mana walii kennuu dide booroon dhukatuu dhiifneetiniin ofii kenna wal garmannee dirqama kenna eenyu irratti haa ba'u jechaaf waan bara walii goone jechuudha. Gumaachallee gumaachi kan uummata Oromoo caalaa gumaachi takka uumuun jiran. Kanaafuyyuu gaafa san haati warraa xiyyaa haa galatoomfattu isillee haa galatoomfattu. Kanaaf gaafsan caalbaasii guddaa aadaa arsii ka Oromoo irratti calanqisu Riyaala Suudii 11,500 fi alaalaa 35 kala guddaa gootee galata isiif illee galchuu barbaada. Kanaafuyyuu amanteetti dabalte obbo Jawaarii gadaa bilisummaa haa ta'u jedhanii galatooma.
kanatti aansuudhaan yeroolleen hojjaan kennamee dadhabanii jiru yeroolleen gabaabbatee jira garuu yeroolleen dhiphatu waan bira dabruu hin dandeenye jira shamarran keenya waan kana keessatti jajjabinnaan akka rakkoo biyya kanaatiin odoo waliin qabin miidiyaa kana wajjin dhaabbatuudhaan nu waliin tumsa ta'uudhaan baay'ee dalagantu jira nu keessatti argamti aadde shaashee gara waltajjiitti gara naas nu dhiyaadhu yeroo takka gartee maayikaan itti chaadhaku booditti dhiyeessanaa dhaamsa gabaabaa anu dabarsitu maayikaa biraan gaya maayikaa itti kenna Amin naga. Gara duubatti yeroo isin dhufte ulaa kanaan gara duubatti as ulaa kanaan hor gara duubatti as ulaa kanaan hor dhufte gara jilbeenfachiisan eenyu jaalawwan kaane jilbeenfachiisa beektani murte guuto maqonni karaati jira gaaromati jilbeenfachiisa murte guuto likkitti galcha maqootni isaanii kara ture maqaa hedduu qabanii akkasumatti likkitti galchee likkitti galchee warra jilbeenfachiisa tungalata rabbii galchinee filnu obboleettiin teenya gara duubaa kanaan dhufaa jirti hedduu qabsoo tura isiidhaaf carraan akka kenname eegaa jira bira dabruu yeroo illeen nutti dhiphattu akka bira dabruu hin dandeenye dhiifama nu gootan Assalamualaikum warahmatullahi dhimma Oromoo irratti namni hin xaarre jira jedhee hin yaadu yoo jiraates ta'e nama ofii hin beekne jedheeti ka'aman dubartiif dhiirri biyya kanatti qixaa miti kan hirmaatu iddoo garagaraatitti haadha ana qofaa miti silaa carraan kan kennamuu qabu nama gugurda suna duuba jira haa ta'uuti yeroo gabaabina yeroo irraa kaka'u kan asitti hirmaachuu dadhabanis jiranii garuu kan wajji hirmaatanis waan jiraniif oduu carraa hadhana laattan kana nama gugurdaa naafoo jiru saniif laattaniif kan jedhu yaada qaba. Kanatti taasisuudhaan yaada kiyya yoo dabarfadhu obbo Jawaar Muhammad Xiinxalaa Siyaasaa Daayirektara OMN kan jechuun barbaadu atiin yeroo baay'ee waggoota 3-4 darbe dura shaashaa televezyiiniitiin ilaalaa turre hundumti kennayyuu har'a garuu ummata magaalaa Jiddaa ummata Suudi Arabiyaa keessattuu ummata ofii isaatii odoo teessoo hin qabaatin teessoo natti gootanii jetteeti bakka kana argamu kan keetiif baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jechuu barbaada. Akkuma beekamu asiin duratti yeroo ummanni keenya aduun itti dhiite waan nurraa bariitu hin seene. Hadha garuu aduun sun bariitee jirti. Aduu bariitee tana keessa laafuu hin qabnu. Aduu hin bariite malee deebitee dhiyuu dandeetti. Akka nu harkatti hin dhiineef tumsi miidiyaa kanaa akka jabaatu jedhee warra asitti korees ta'ee warra birootitti dhaamsa koo dabarfachuu barbaada.
aduu dhiituu dee'uuf deemtu tana akka hin dhiine ka godhu qeerroo shamarranii fi jaarsota asiin dura akkuma yaadattani sheeka kenna sheeka olumaa kenna shee Abdurrahman Daawaa yaadadha gaafa Muktaar Kadir aangoorra jiru du'aayaa isaan nu godhanii yaadannan hundinuu teessoo irraa ka'anii teessoo jalaa fuudhan ammallee wanni Oromoo hin taane teessoon isaanii jalaa haa fuudhamtu jecha galatooma ulfaadhaa horaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga madal Oromoo. Walloo xiqqashoo hin qabaanis asumaanis obbo Jawaar Mohaammed galateeffachuu barbaada. Kan asitti argamtan Oromoonni martuu ilmaan abbaa gadaa akkam nagaa jirtu? Xiqqaa guddaa martii baga wal argine rooroo keenya diinaa martiyyuu dabarsinee kaayyoo warri kaayyoo darbeef saayinaa manaa ba'ee osoo biyyaaf fiiguu inni boo'ee ta'e lafee isaanii cabee dhiigas dhangalaasee bu'aa isaaniitiif kan nuuf har'an nu bari'e atillee hayyuu kennaa baga nagaan dhufte tarsiimoo ati baaftee diinuu irraa kuftee nu balleessuuf jecha ashira duu ture siniif qeerroof kennaa ashira isaa ciree warra biyyaaf of kennee seenaa yaa yaadatu seenaa keenya hayyuu keenya ati kumaanaa dhalatu baga nagaa taate hayyuu keenya guddaa hedduu nu boosita ati nuuf adda wal jabeeffachuu malee wal shakkiin haa badu poolisii Oromiyaas warra gaachana sabaa diinatti tarkaanfuu dhiibee sammuu jabaa tokkummaa keenya argitanii diinii badii kute isin sammuu nyaatee sana dhiiguuf dirmate kaleessa uumamaan isin curuuf ka'ee albuuda Oromiyaas kan balleessuuf ture kan ittiin nu duroomse xiqqaaf guddaa kennaa direetti qalanii har'a sunuuf amanuu dhiiga keenya baratanii har'a sunuuf araaramuu dhiiga dhuganii itti fufaa galatooma. Sagantaan keenya obboleessi keenya obbo Jawaar illee dadhabbii qabanii hojii keenya kanaafuyyuu kallattimaan gara irbaatatitti deemnaa yeroo hin jiru galatoomaa ulfaadhaa yeroo nutti gabaabatuudhaaf sagantoonni babal'at turanii